Lubbuun hafe gaafas du'u sanbooda wayita isaan bira dhufee taa'u akkas jedhu malee takkaa gad hin taa'u. Ijji koo ija keessan dhabuu hin danda'u hamtuun isiniif dhufe anumaa na bahu wahdahu laa shariika lahu. Yaa Rabbi nu deebis gootummaa imaanaa nama lubbuu ofii wareeguuf quraana akkuma kan jaraa gaafa duraa sana. Quraanni tuqamnaan isaan arrabsamnaan eenyurra fee bulaa diiniin tuffatamnaan gaafa aduun diinii quuqee ba'u sana tokko nabbiin arrabse akkuma irraa kana. Kaab ibnu Ashraf jedhama Yahudaa Madiinaa Yasribitti sooresse tokko isa kana aduwwee rasuulaati aduwwee quraana jedheedhaan ergamaa Rabbii arrabsinaan mushrikootas jagnoomsuuf jedhee faarsinaan rasuulli tuqamnaan sahaabota aarsinaan nabiyyiidhaan jedhanii nu fidaa kee taanaa achumaan dhaqanii isaanis ni goonaan dargaggoon shammalaa baafatanii dhaynaan tokko Kaabin naqee gawwaammatee manaa dadhabnee sitti dhufne amri islaamaa kana achumaan simatee gammachuu mirkaana. Ijoollee akka kootii waliin sitti dhumnaa jedheen gammachiisee baallameechi deemnaan guyyaa baallamaa san Kaabin dhufee waamnaan. Waytanni gad dhufuu jedhee maal urgoofta kana nu urgeeffachiise maal wanti addee kana yoo manni itti jedhu tokko mataa qabnaan jarri kaan seefiidhaan morma isaarraa gannaan rasuulaa waa jennaan eenyuun ajaabahu wahdahu laa shariika lahu. Guyyaa lola Badrii sobbolaan lamaanii ijoolleen abbaa jaalee galaafatte suni. Ilmaan ansaarotaa xixiqqoo umriin Mu'aazee Mu'awwees jedhama maqaani baadhatanii dhaqan sayfii xiyya isaanii akkuma lolli Badrii jalqabameen ijoollee lachuu jedhan yaa Abdurrahmaani nu agarsiisisa kama baajaal jechuun yaa Abdurrahmaan jedhee maaliif gaafatanii isa ajjeefnee duhoodha keenya har'aa jaanii rasuula arrabsuusaa dhageenya jedhanii. Abdurrahmaan fuulleetti agarsiifnaani achi wal dorgomaa dhaqan fiigichaanii harkaan jedhanii gombisan afaaniin achiin gara ergamaa Rabbiitti fiiganii ajjeefne Abaa Jahaliin aduwwii keessanii Rifqa salaaluudhaaf ibnu Mas'uud dhaynaanii dhaqee argee utuu lubbuun isaan bayni ol bahee morma isaarraa kutee finnaanii. Jedhan nabiin Rabbii mataasaa arganii Firaa'unaa ummataa kanaatinni kuni alhamdulillahi galata rahmaani kufriin jabuudhaani maqaan Rabbii ol ta'uu wahdahu laa shariika lahu. Ajabaka gooftaan keenya guddaan Malikul Qudduusuu kuffaara rasuulaaf quraanatti kaasuun fattanee nu laaluuf kana argamsiisu muuminni jiraachuuf dhibu addaan baasu malee hin dadhabne dhabama taasisu jirra ofii hin jenne diinii arrabsiisu silaa dhumne wayyaa lafee lafaa ciisu fedhutti halkatee fedhus duwwaa deessu quraana ofii feegaa eenyutu balleessu rasuula isaarrattees takkaa naman deessu. Ayawaan lolaa ilmi namaa dhiisu seenaa tokkoon argee waan ajaa'ibsiisu Rabbii rasuula irratti bineensa lolchiisu waan argame dabree isin yaadachiisu bakkiin irraa ogeessu waan kitaabni haasawu wahdahu laa shariika lahu. Allahu Allah yaa Rabbi yaa Mawlaahu lahul mulku wahdahu laa shariika lahu. Utuuni yaafadhuun taarika dhaga'ee dubbiin akka har'aa tokko zabana dur ka'ee biyya Mongooliyaa keessatti kun ta'e zabana Tataar keessa jaarraa 8 gahee ulamaan Rabbii tokko barreessee nuu kaa'e. Rabbi irraa jaallatu gooftichi ol ta'ee maqaan kitaabichaa nama waaqa rahe durarul kaminaa jedhamaan siin ga'ee ulamaan fassarraa nan irraa dhaga'e. Mujallada sadaffaa keessatti nuu kaa'e fuula 202 irratti haasa'e mootiin islaamaa tokko kaafira ta'e gammachuusaa yaadni guddaan qophaa'e mootowwan nasaaraa eebbisuuf ol gahee
gammachuusaa ayyaanni guddaan qophaa'e mootoowwan nasaaraa eebbisuuf ol ga'e tokko keessaa gorsaan qaba jedhee ka'e rasuula arrabsee waan baay'ee haasa'e sareen tokko ciisaa utaaleetti ka'e bineensa adamsuudhaan kan beekamaa ta'e rasuulli rabbii arrabsamuu dhaga'e ummatuma keessaa namtichatti kahee inni ummata keessa fiinaan faana bu'e achiin irraa qabee biyyitti dacha'e kun sareen maal ta'e namtichatti kahuun waadahu laa shariika lahu sarichi hidhamnaan ummanni gattaa'e namtichi dubbisaatti fufuuf ol ka'e ummata keessaa nam tokko waa gaafate ka'e jedheen sareen amma nama jidduu bahee wamtinni addaan baasee si qofatti ka'e wamtinni addaan baasee si qofatti ka'e nabiyyi islaamaa arrabsuu kee dhaga'e nama biraan tullee suma faana bu'e miti jedheen namtichi wamtinni akkas ta'eef kun xabiyaa isaatee wama jagna ta'eef yoon dubbadhu harka raafnaan rukutuu fansee jedhee itti buufee waan dubbachuu bahee ergamaa rabbi irratti waan fedhe haasa'e wamti afaan isaatii bahuu isa caalu ta'e qudrata Allah sareen funyoo kutee ba'e utuu namni hin beekin jedhuun mataa ga'e utaalee namticha morma isaarra bu'e hidde kokkee qabee ciibsee lafaan ga'e lahzaatti namticha ruuhiin keessaa ba'e naa dhagahaa sanaan booda wanti ta'e namni kumna furtamni islaama ta'e kanan kaasee tarraa argadhee dhagahee Khaalid Raashidii jedhama innaasa'e dubbicha dhagahee raajinatti tahee kanaaf anaasa'e gurra sin hagahoo wahdahu laa shariika lahu yaa aduu islaamaa bari'uun keen ooltu dukkani har'aa kun waa akkanatti naftu hamma feete turtu si ofeete daddaftu adleen islaamummaa gaafa siin deebitu gaafa mootiin ummanni wal qixxaatu gaafa miizaan naqqee dhugumaan dhaabbatu gaafa amreen kamoo quraanni dhuunfatu arguuf taaha ummanni har'a nu tuffatu gaafin ummataa gaafa ni deebi argatu dhuftu malee naftu yoomillee haa ta'u wahdahu laa shariika lahu yaa aduu islaamaa bari'uun keen ooltu dukkanni har'aa kun akkanatti naftu hamma feete turtus yoo feete daddaftus adleen islaamummaa gaafa siin deebitu gaafa mootiin ummanni wal qixxaatu gaafa miizaan naqqee dhugumaan dhaabbatu gaafa amriin kamuu quraanni dhuunfatu arguuf taa ummanni har'a nu tuffatu gaafin ummataa gaafa ni deebi argatu dhuftu malee naftu yoomillee haa ta'u wahdahu laa shariika lahu gammachiisee baallameechi deemnaan guyyaa baallamaa kaabeen dhufee waamnaan waytanni gad dhufu jedhee maal urgoofta kanaa nu urgeeffachiise maal wanti addee kana yoo manni itti jedhu tokko mataa qabnaan jarri kaan seefiidhaan morma isaarraa gannaan rasuulaa waa jennaan eenyuun ajaabahu wahdahu laa shariika lahu guyyaa lola badrii sobbolaan lamaanii ijoolleen abbaa jaalee galaafatte suni ilmaan ansaarotaa xixiqqoo umriin mu'aazee mu'awwees jedhama maqaani baadhataniidha kan sayfee xiyyasaani akkuma lolli badrii jalqabameeni ijoollee lachuu jedhaan yaa Abdurrahmaani nu agarsiisisa kama baajaal jechuuni yaa Abdurrahmaan jedhee maaliif gaafattanii isa ajjeefnee duhoodha keenya har'aa jaanii rasuula arrabsuusaa dhageenya jedhani Abdurrahmaan fuulleetitti agarsiifnaani achi wal dorgomaa dhaqan fiigichaanii harkaan jedhanii gombisan afaaniin achiin gara ergamaa rabbiitti fiiganii ajjeefne abbaa jahaliin aduwwii keessanii Rifka salaaluudhaaf ibnu Mas'uud dhaynaanii dhaqee argee utuu lubbuun isaan bayni ol bahee morma isaarraa kutee finnaani jedhan nabiin rabbii mataa isaa arganii firaa'unaa ummataa kanaatinni kuni alhamdulillaahi galata rahmaani kufreen jabuudhaani maqaan rabbii ol ta'uu wahdahu laa shariika lahu ajabakaa Gooftaan keenya guddaan malikul qudduusu kuffaara rasuulaaf quraanatti kaasuun
fattaneen ulaaluuf kan argamsiisu muuminni jiraachuuf dhibuu addaan baasu malee hin dadhabne dhabama taasisu jirra ofii hin jenne diinii arrabsiisu silaa dhumne wayyaa lafeen lafaa ciisu fedhutti halkatee fedhus duwwaa dhiisu.